waaqayyoodhaaf galannaa ta'u guyyaa har'aa kana sagalee waaqayyoo walii wajjiniin akka dhageenyuuf waaqayyo isaa carraa guddaadhaaf ammana ga'uu sanuuf laatee waaqayyoon guddaa godheen galateeffadha. Hordoftoota TV Ifa Fayyinaa bakka jirtan hundumaatti TVdhaan akkasumas YouTubeidhaan kallattii hundumaa biyya hundumaa jiraattanii kan TV kana hordoftan nagaan Kiristoos bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u jedha. Asumarraan utuun gara sagalee waaqayyoo dubbisee itti fufin fuula dura sagaleen waaqayyoo kan inni dubbatu Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 keessatti Yesus Kiristoos jarri sodaatanii yookaan bartoonni sodaatanii manatti ol galanii yeroo isaan mana cufatanii jiranitti bakka isaan sodaadhaan warri Yihuudootaan ajjeesu jedhanii du'a sodaatanii mana cufatanii yeroo isaan ta'anitti mana cufamaa keessaan lixa Yesus Kiristoos hin sodaatinaa nagaan isiniif haa ta'u ittiin jedhe. Har'as Kiristoos Iyesus bakka isin jirtanitti mana isin cufattanii keessan keessatti nagaa isiniif fidee dhufeera. Nagaan isiniif ta'eera. Dhukkubarra kan jirtan, yaaddoo adda addaarra kan jirtan, gaddarra kan jirtan, maatiin isin duraa miidhamee akkasumas immoo kallattii garaagaraatiin rakkina garaagaraa, dhiphina garaagaraa keessa akkasumas haala yeroo ammaa kana addunyaa raasaa jiru kana keessatti gadda guddaa keessa, yaaddoo guddaa keessa teessanii malbala cufattanii dhukkuba alatti kan sodaattan, du'a ofirratti kan sodaattan, gaaddidduu du'aa jala kan jirtan cufattanii gadi ba'uu kan sodaattan Yesus har'a cufaa tokko malee mana keessan ol lixee nagaan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Nagaan isinii ta'eera. Kanaaf egaa sagalee waaqayyoon itti fufuu barbaada. Sagalee waaqayyoo har'a kan qabadhee isiniif dhiyaadhe ani Paaster Lolaa Margoo jedhama. Tajaajilaa yookaan soortuu waldaa Ifa Fayyinaa addunyaati. Kallattii garaagaraatiin yeroo baay'ee TV Ifa Fayyinaatiin wal argina. Waaqayyo gooftaan koo isinaa eebbisu. Kanaaf egaa har'a sagalee waaqayyoo iddoo tokko ergan dubbisee booda dubbii waaqayyoo itti fufna. Akkas jedha sagaleen waaqayyoo Wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 62 kan jiru sagalee waaqayyoo akkana jedha. Wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 62 akkana jedhee dubbata. Yesus immoo an isa ilmi namaa mirga isaa aangoo qabeessaa taa'ee duumessoota waaqaa keessaas utuu dhufuu arguuf jirtu jedheen. Yommus hangafni lubootaa sun aaree uffata isaa tarsaasee amma immoo dhuga baatuu maalii nu barbaachisa ree? Waaqayyoon arrabsuu isaa isin iyyuu dhageessaniittu. Maal isinitti fakkaataa jedhe. Kanarratti isaan hundumtuus ajjeefamuun akka isaaf ta'u itti muran. Jarreen tokkos isatti tufan. Ija isaas hidhanii rukutanii eenyutu si rukutee? Raajii keetiin nutti himi ittiin jedhu turan. Warri eegdonnis isaan harkaa fudhatanii isa kakkabalanii. Ameen. Sagalee waaqayyoo kana osoo hin dubbatin fuula dura bakka jirru jiraannee mana keessa jirru keessa jiraannee waaqayyoon hin kadhannaa. Bakka jirtu jiraattanii akkasii waaqayyoon kadhattan nan barbaada. Abbaa araaraan guutuu, abbaa jaalalaan guutuu, waaqa nagaa, waaqa arjaa, waaqa garraamii kan taate, fayyisaa lubbuu namaa, fayyisaa lubbuu ilmaan namootaa, fayyisaa dhaloota hundumaa, fayyisaa uumama hundumaa kan taate. Ati waaqayyo keenya baroota dabarsitee bara baraan jiraatta. Aangoon kee mulqamu bara baraan aangoo guutuudhaan jiraatta. Ati waaqayyoodhaa si galateeffanna. Maqaa gooftaa maqaa Yesus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Amma immoo yeroo kana sa'aatii kana bakka jirruun jiraannee namoonni hundumtuu mana isaanii keessa jiraatanii kan gooftaa yuutuubiidhaan kan hordofan daandiirra kan adeemaa jiran kallattii garaagaraa iddoo garaagaraa kan ta'an bakka garaagaraa kan jiraatan bakka jiraatanii sagalee kee kanaatiin jireenyi isaanii akka haara'u sagalee kee kanaatiin bakka jiran akka hubatan bakka jiranitti akka of argatan akka of baruu danda'an akka lafa jiran hubachuu danda'an maqaa gooftaa maqaa Yesus Kiristoosiin sagalee humna qabuun gara saba keetii ati dhaqi. Kallattii hundumaan biyya Eurooppaa utuu hin jedhin biyya Eeshiyaa utuu hin jedhin Afrikaa utuu hin jedhin ardiilee torbanurra dhaloota jiran hundumaa kan dhageessifatu kan tole jechisiifatu sagaleen kee inni dhugaan sagaleen kee inni jiraataan gara ilmaan keetii haa dhaqu. Humna dhiiga Kiristoosiin sa'aatii kanaa jalqabee wanti ulfina keef hin taane humna dhiiga Kiristoosiin sagalee kanaan kan mormu maqaa Yesuusiin rukutama haa ta'u. Ameen. Waaqayyoodhaaf galannaa ta'u sagalee waaqayyoo har'a walii wajjiniin dhageenyu barsiisaa xiqqoo walii wajjiniin dhageenya. Barsiisni kun
dhufaatii gooftaa yeroo lammaffaa kan jedhu irrattan sagalee waaqayyoo dubbadha. Dhufaatii gooftaa kan yeroo lammaffaa akkas gaafa jedhu maa inni ilmi namaa yookaan gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos al takkaa dhufeera. Al takkaa yeroo dhufe nu furuudhaaf, cubbuu jalaa nu baasuudhaaf, du'a jalaa nu baasuudhaaf, gadda bara baraa jalaa nu baasuudhaaf, badiisa bara baraa jalaa nu baasuudhaaf gara keenya dhufe. Amma immoo si'a lammaffaadhaaf hin dhufa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa dubbifannu akkuma ofii isaatiin Yesuus Kiristoos afaan isaatiin dubbate, ani amma gara abbaa nan dhaqa, deebi'ee immoo nan dhufa. Anatti amanaa, abbaa kootti amanaa, garaan keessan hin raafamin. Mana abbaa koo keessa iddoo baay'eetu jira. Dhaqee iddoo isiniin qopheessa, dhufee immoo deebi'ee immoo isinan fudhadhaa jedhe. Inni jalqabaa nu furuudhaaf, harka diinaa jalaa nu fudhachuudhaaf dhufe. Isa jalqabaa badiisa jalaa nu fudhachuudhaaf dhufe. Isa jalqabaa du'arraa nu fayyisuudhaaf dhufe. Isa jalqabaa gadda jalaa nu fayyisuudhaaf dhufe. Amma immoo si'a lammaffaaf Iyesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo kun hin dhufa. Dhufaatiin ilma namaa inni si'a lammaffaa kun immoo biyya lafaa kana guutummaatti raawwachiisuudhaaf, biyya lafaa kana, hojii biyya lafaa kana xumursiisuudhaaf, ilmaan isaa warra ta'an isa gaafa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti waadaa nuu seenee sana nuuf raawwachuudhaaf Iyesuus Kiristoos gara keenya dhufa. Sagalee Waaqayyoo iddoon amma dubbise kana wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 62 jalqabee kan dubbatu akkana jedhee dubbata. Yesuus immoo an isa ilmi namaa mirga isa aangoo qabeessa taa'ee duumessoota Waaqaa keessaas utuu dhufu arguuf jirtu jedheen. Arguuf jirtu ilmi namaa hin dhufa, duumessoota Waaqaa keessaa hin dhufa, mirga abbaatii hin dhufa, mirga isa aangoo qabeessa sanaatii hin dhufa jedhee dubbate. Haa ta'uutii garuu yeroo sanatti Yesuus Kiristoos yeroo inni itti dubbatu kun yeroo isaaf mijate miti. Yeroo nyaachaa jiru miti, yeroo dhugaa jiru miti. Yeroo kan waltajjii lallabaa akka koo kana waltajjii lallabaa qabatee dubbachaa jirutti miti. Yookaan yeroo miidiyaadhaan odeessaa jirutti miti. Yesuus yeroo inni itti dubbii kana dubbatu yeroo itti yaa'ii warra Yihuudootaa duratti dhiyaatee himatamuudhaaf, yaa'ii warra Yihuudootaa duratti dhiyaatee akka ajjeefamuuf irratti guungumameedha. Yesuus iddoo sanarra dhaabbateeti akkasittiin jedhe ilmi namaa hin dhufa, ani immoo isadha. Isa aangoo qabeessa sana biraa nan dhufa deebi'ee arguudhaaf immoo jirtu jedhe. Waan tokko sitti ma dhaggeeffadhu. Akka namoonni baay'een qalbii isaanii kan bade, namoonni qalbiin isaanii bade, namoonni waan lafarraa kanaaf jeeja'an yookaan roora'an, namoonni waan lafarraa kanaaf sassatan akka dubbatan sana, akka lallaban sana, akka jedhan sana utuu hin taane dhugaadhumatti sittan hima Iyesuus Kiristoos hin dhufa. Osoo nyaattuus haa ta'u, osoo dhudduus haa ta'u, osoo sirbituus haa ta'u, osoo faarfattuus haa ta'u, osoo mana cufattee kadhattuu haa ta'u, osoo mana cufattee gaala mooltuu haa ta'u, utuu mana cufattee nama ajjeeftuu haa ta'u, utuu mana cufattee badii adda addaa hojjettuu haa ta'u, Iyesuus hin dhufa. Hin dhufu Yesuus warra jedhanii wajjiniin lallaba akkasiin qabu. Iyesuus hin dhufa, sagalee Waaqayyootu jedha. Hin geenye yeroon isaa jechuun danda'an Yesuus hin dhufa, yeroo isaa namni beeku hin jiru. Galgala kana dhufuu danda'a, guyyaa kana dhufuu danda'a, ganama dhufuu danda'a. Yeroo nu hin beeknetti mul'ata Yesuus. Akka Yesuus dhufu garuu beekuun barbaachisaa ta'a. Akka jedha sagalee Waaqayyoo ilmi namaa akka hattuun dhuftutti dhufa jedha. Akka hattuun dhuftutti dhufa. Eenyutti dhufa gaa? Akka hattuun dhuftutti haa ta'uti akka hattuun dhuftutti warra isatti namannetti dhufa. Warra isatti amananitti garuu milikkitoota agarsiisee dhufa Yesuus. Sagalee Waaqayyoo kun gaafa Yesuus akkas jedhee dubbatu hangafi lubootaa sun aaree jedha. Hangafi lubootaa sun aaree Yesuus gaafa inni deebi'ee nan dhufattiin jedhu ilmi namaa deebi'ee dhufa gaafa jedhu hangafi lubootaa sun in aaree jedha. Aaruurraan kan ka'e immoo uffata isaa tarsaaseedha. Har'as gaafa Yesuus hin dhufadhan kan uffata tarsaasan baay'ee jiru. Har'as gaafa Yesuus hin dhufadhan kan aaranii bambanan baay'ee jiru. Har'as gaafa Yesuus hin dhufattee lallabdu kan bambanan kan ija sitti diimeffatan baay'een jiru. Iyesuus garuu hin dhufa. Haala yeroo ammaatiin wal qabatee kan jiru keessatti Yesuus Kiristoos koronaa vaayirasiidhaan mul'achaa jira isa jedhamu soba. Yesuus koronaadhaan hin mul'atu. Yesuus vaayirasiin hin mul'atu. Yesuus bakteeriyaan hin mul'atu. Yesuus jarmiidhaan hin dhufu. Yesuus abiddaan mul'ata.
Yesus ulfina duumessa ulfinaatiin mul'ata. Insaan kun gaaddidduudha, milikkita. Kanaaf Yesus Kiristoos nama ajjeesee miti kan dhufu. Yesus Kiristoos balleessee miti, dhukkubsachiisee miti, qufaasisaa miti Yesus kan dhufu. Nan dhagubaa abboomee miti Yesus kan dhufu. Yesus utuma sitti tolu iyyuu hin dhufa. Utuma ati teessee nyaattu iyyuu hin dhufa. Utuma ati fuudhaa jirtu hin dhufa. Utuma ati heerumaa jirtu hin dhufa Yesus. Utuma ati daldalachaa jirtu hin dhufa Yesus. Kana beekuun kan barbaachisu. Kanaaf namichi inaare jedha. Inaare uffata isaa ofirratti tarsaase. Kana caalaa immoo maalire? Waaqayyoon arrabsaa jira namichi kun. Kana caalaa maalire? Waaqayyo irratti ka'aa jira namichi kun. Kanarraan kan ka'e warri kaan kanarratti hafannifamu jedhaniidha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanaaf sagalee Waaqayyoo, dubbii Waaqayyoo kan inni jedhu Tiitoo boqonnaa 2 lakkoofsa 12 kaasee kan jiru sagalee Waaqayyoo akkana jedhee dubbata. Tiitoo boqonnaa 2 lakkoofsa 12 kaasee dubbii Waaqayyoo kan jiru akkana jedhee dubbata. Dubbii sanan dubbisa. Boqonnaa 2 lakkoofsa 12 kaasee kan jiru akkana jedhee dubbata sagalee Waaqayyoo. Ayyaanni Waaqayyoo kunis nu Waaqayyo malee jiraachuu kajeellaa biyya lafaa isa hamaas gannee bara kana keessa of qabuutti qajeelinatti namoota Waaqayyoo taanee akka jiraannuuf gorsee gara gaariitti nu deebisa. Achumaanis abdii keenya isa eebbifamaaf ulfina isa deebi'ee mul'atu sanaa in eegganna. Inni mul'achuuf jiru sunis Yesus Kiristoosi. Inni Waaqayyo keenya isa guddicha fayyisaa keenyas jedha. Inni Waaqayyo keenya isa guddicha fayyisaa keenyas inni mul'atu kun Kiristoosi. Inni dhufu kun Kiristoosi. Seexanni Kiristoosii waan mormuuf yeroo ammaa kana sammuu dhalootaa qabeera. Kan warra hin amananii qofa miti. Warruma waldaa keessa jiran sammuu qabeera. Warruma amanne jedhan sammuu qabeera. Warruma amanne jedhan warruma tajaajila jedhan sammuu qabeera. Innis akkamitti yoo jettan namni baay'een akkaataan itti waa'ee macaafa kanaa dubbatu walirratti ka'uudhaan, walirratti dubbachuudhaan malee Kiristoos hin dhufa ilaa olaa Waaqayyoo jedhee kan namatti agarsiisu muraasa. Nyaachuun hin barbaachisaa, hin barbaachisa. Dhuguun hin barbaachisaa, hin barbaachisa. Uffachuun hin barbaachisaa, hin barbaachisa. Amma gaafa Yesus Kiristoos dhufee balbala ga'uutti hojii kee hojjedhu. Amma gaafa Yesus Kiristoos dhufee hin ga'a bakka raawwate waa'ee lafa kanaa manni jedhutti qonna kee qoti, daldala kee daldali. Hin barsiifta taanaan barsiisi. Hojii biiroo hojjetta taanaan hojjedhu. Hin baratta taanaan baradhu. Gooftaan dhufa jettees hin taa'in. Warra amananiif dhufaatiin Gooftaa humnadha. Warra amananiif dhufaatiin Gooftaa gammachuudha. Warra amananiif dhufaatiin Gooftaa ilillee of keessaa qaba. Warra amananiif dhufaatiin Gooftaa gammachuudhaan burraaqoo of keessaa qaba. Warra hin amanneef garuu gadda. Warra hin amanneef garuu boo'icha. Warra hin amanneef garuu wawwaannaadha. Warra hin amanneef garuu ilkaan qaruudha. Kanaaf bara dhumaati. Waa tokko lama isinitti dubbadha. Guyyaan Gooftaa kun hin dhufaa jedha sagalee Waaqayyoo. Guyyaan Gooftaa kun egaa akkuma hattuun dhuftu sana akkuma tasaa dhufa. Maatiyos 24 lakkoofsa 43 hanga 44 yoo ilaaltan sagalee Waaqayyoo kana dubbata. Akka hattuutti akka inni dhufu dubbata. Lammaffaan guyyaaf sa'aatiin inni itti dhufu immoo hin beekamu. Yeroo inni itti dhufu hin beekamu. Guyyaan isaan beekamu. Sa'a laaqanaat dhufa, sa'a cireen dhufa, irbaatan dhufa, erga rafnee dhufa, ganama dhufa, qidaamee dhufa, ihudii dhufa, wiixata dhufa, kibxata dhufa wanti jedhamu hin jiru. Guyyaa dhufu isa beeka. Sababii kanaaf Maatiyos 24 lakkoofsa 36 yoo ilaaltanii anumtiyyuu hin beeku abbaa kootu beeka jedhe Yesuus. Sa'aatii sanatti amma warri Jehovah Witness gaafa isin gara isaa hidhattan gaafa isin wal mormuudhattan Yesuus Kiristoos nama malee waaqa miti isiniin jedhu. Akkamitti jettanii yoo isin gaafattan dhaqi wangeela Maatiyos 24:36 dubbisii isiniin jedhu. Innis maal jedha? Dhufaatii Gooftaa guyyaa dhumaa sana abbaa koo malee anuu hin beeku jedha. Nama waan ta'eef utuu Gooftaadha ta'ee wallaalu tureedhanii dubbatu. Nama kanaaf hin beeku jedhu. Yesus Kiristoos nama guutuudha, waaqa guutuudha. Sa'aatii jecha kana dubbatetti guyyicha wallaalee utuu hin taane namummaadhaan dubbate sa'aatii sanatti.
dhoksaan nama ta'uuf waaqa ta'uu Kiristoos yoo nuu galeedha kan nuti kana dubbachuu dandeenya. Kanaafi guyyaaf sa'aatii isaa hin beekamu kan jedhamu Tasaloniqee isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irratti sagaleen Waaqayyoo guyyaan isaa akka hin beekamne jala muree nutti hima. Sadaffaan yeroo tokkotti nama hundumaatti mul'ata guyyaan Gooftaa. Yeroo tokkotti nama hundumaatti mul'ata. Akkas jechuun maal jechuudha? Amma nuuf sa'aatii nuuf dhiyu warra Ameerikaaf bari'a. Sa'aatii nuuf bari'u warra Ameerikaaf hin dhiya. Yeroo sanatti guyyaa dhufa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti garuu guyyaa Gooftaan dhufu sanatti garuu warri Ameerikaas, warri Itiyoophiyaas, warri Afrikaa, warri Eeshiyaa, warri Yuuroop, warri ardiilee torbanuu irra jiran dhaloonni hundumtu al tokkicha Yesuusin argu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Maranaataa jechuutu nuuf ta'a. Bara ammaa kana faarfannaan maranaataa jedhu hin jiru. Lallabni maranaataa jedhu hin jiru. Kadhati maranaataa jedhu hin jiru. Maranaataa faarfannaa maranaataa gaafa faarfannaa maranaataa jedhanii faarfatan gaafa cidhaa duwwaa argina. Isaan immoo isaanii galee miti. Ho'isuudhumaaf faarfatu malee faarfannaaf faarfannu dhufaatii Gooftaa keenyaa kan nu gammachiisu kan nutti tole ta'uusaa faarfachuu danda'uu qabna. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf Yesuus Kiristoos gaafa dhufu, Yesuus Kiristoos gaafa mul'atu biyya lafaa hundumaatti al tokkicha mul'ata. Al tokkicha deebi'ee argama. Kanaaf guyyaan Gooftaa kun milikkitoota dhufaatii isaa wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsuma 3 kaasnee hanga lakkoofsa 44tti gaafa dubbifannu sagaleen Waaqayyoo kun cimsee guyyaa dhufaatii Gooftaatti maal akka ta'u cimsee nutti dubbata. Kanaaf Kiristoos yeroo lammaffaa hin dhufa. Dursanii immoo milikkitoonni immoo argaman immoo jiru. Milikkitoota argama dursa. Milikkitoota argama dursa. Akka fakkeenyaatti Yesuus Kiristoos dhufuudhaaf milikkitatu dura bu'a. Amma yeroo ammaa kana sa'aatii amma irra jirru kana keessatti addunyaan dhukkuba koronaa vaayirasiidhaan yeroo raafamtu kana keessatti dhukkubni koronaa vaayirasii kun milikkitoota adda addaatu dura darbaa ture. Ofiidhuma isaatiifis innis milikkita. Isaafis milikkiti darbeera, innis ofii isaatiif milikkita. Maal yoo jettanii isaaf milikkinni dura dhufe akka koronaa vaayirasiin dhufu kan dursee dubbate namichi Noostiraadaamas jedhamu tokko hin jira. Innis waggoota hedduu dura waa'ee vaayirasii kanaa raagee ture. Waggoota hedduu dura waa'ee vaayirasii kanaa inni haasa'ee ture. Akkasumas addunyaa kana irratti namtichi barreessaan fiilmii Kontenjeen jedhamu kun addunyaa irratti bara 2011 fiilmiin gadhiifamee addunyaan guutummaan ilaale. 2011 fiilmiin isaa ilaalamee raawwateeti 2020 nama fixuu jalqabe. 2011 inni jalqabe kun egaa mallattoo isaa har'aati. Mallattoo isaa har'a nama ajjeesaa jiru kanaati. Akka fakkeenyaatti fudhannu amma yeroo ammaa kana daayirekteerri dhaabbata fayyaa addunyaa gurraacha Afrikaati. Gurraacha Afrikaa keessaati nama biyya Itoophiyaati. Dr. Tedros Adhanom jechuudha. Gurraacha Afrikaati. Fiilmii Kontenjeenii gaafa dhattanii ilaaltan namtichi daayirekteera WHO ta'ee hojjete. Fiilmii sana irratti gurraacha. Sa'aatiin itti nama ajjeesaa jirutti isa dhugaa qabatamaan amma jiru gurraachadha. Fiilmiin hojjetames nama gurraachaan hojjetame jechuudha. Isaan kun milikkita jechuudha. Ammas immoo koronaan kun gaafa dhufu, dhukkubni isaa kun gaafa ka'u, gaafa namoota fixu, gaafa namoota ajjeesu akkasumaan miti. Amma immoo torban darbe kana immoo Bill Gates immoo gaafa ka'u akkas godheera. Bill Gates fandii fayyaa inni fandi godhu, dhaabbata inni fandi godhu, fandi guddaa kan inni itti baase, kittibaatii koronaa qopheessina kan jedhan. Isaan kunis immoo milikkita dhufaatii Gooftaa ariifachiisaa jira innis. Innis maalidha yoo jettan maayikiroochippiin bara 2015 biyya Ameerikaa keessatti akka namoonni hundumtuu qaama isaanii keessa galfataniif kan ture bara Obaamaan geggeessaa ture kan ture sun jechuudha. Amma sa'aatii kanatti kittibaatii kana gaafa hojjechuutti jiran jarri kun maal jedhanii jiru? Bill Gates faa dhaabbanni sun maal jedhee jira? Utoo kittibaatiin kun hin kennamin maayikiroochippii namni kamiyyuu qaama isaa keessa galfachuu qabaa jedhanii murteessanii jiru. Kiristiyaanota Ameerikaa wajjiniin mormii guddaa irra jira. Kana qofa miti dhufaatii Gooftaa Yesuus Kiristoosii fi
seexanni yeroo inni itti ba'ee mul'ate amma addunyaa irratti cheerchii yookaan waldaa keessatti waaqeffatan warri seexanaa jechuudha. Waldaa keessatti waaqeffatan yeroo jalqabaatiif bara 2016 biyya Ameerikaa keessatti cheerchii kana hundeeffatan. Yeroo ammaa kanatti garuu biyya Eeshiyaa keessa, biyya Eurooppii keessa, biyyoota garaagaraa keessatti cheerchii garaagaraa hundeessanii cheerchii isaanii keessatti waaqeffannaa seexanaa yookaan seexanaaf sagaduu itti fufanii jiru jechuudha. Isaan kun milikkita dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaan wal qabatee amma yeroo ammaa kana USA yookaan Ameerikaanii yeroo ammaa kana reeffa hedduu gadi guuraa jirti. Amma guyyaan amma dhaabadhee sagalee waaqayyoo kana dubbachaa jiru, sagalee waaqayyoo barsiisaa jiru kana namoota 23 yeroo isheen itti awwaaltedha. Awwaalchi isheen awwaalte kun immoo boolla tokko qotanii boolla tokkotti gadi naqanii namoonni gaafa gaafatan gaafa dhukkubni kun darbu reeffa baafnee isinii ilaalla yeroo isaan itti jedhanii qoosanidha. Haa ta'utii garuu har'arra gaafa dhaabannu lubbuun baay'een du'aa jira. Sadaasa ja'a bara 2020 garuu warri waaqeffattoota mana amantaa seexanaa hiriira ba'anii gara mana amantaa isaanii gaafa deeman warri waldaa kiristaanaa warri gooftaa Yesuus Kiristoositti amanan immoo jaratti hiriira ba'anii akkas jedhan seexanni aangoo hin qabu. Seexanni humna hin qabu biyya keenya irratti. Yesuustu humna qaba. Yesuustu aangoo qaba. Hin waaqeffatamu seexanni yeroo isaan jedhanii mormantu ture. Luboonni yeroo isaan itti isaaf faarfatan luboonni hiriira ba'anii dhaqanii deebi'anii isaaf faarfatan dargaggeessi tokko akkas jedhe seexanni humna hin qabu jedhe dhaabatee morme. Har'as dargaggeessa akkasii barbaadama. Har'as luba akkasii barbaadama. Har'as lallabaa akkasii barbaadama. Har'as amantoota akkasii barbaadama. Seexanni humna hin qabu warra jedhan, du'i humna hin qabu narratti warra jedhan, badiisi narratti humna hin qabu warra jedhan, milikkiti seexanaa milikkiti bineensaa kun narratti humna hin qabu warra jedhan. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Kanaaf dubbii waaqayyootiin, sagalee waaqayyootiin wanti nuyi ammarra jirru maa inni jennee gaafa laallu milikkitoonni kun tokkoffaa baay'oliin ani masihiidha yookaan ani Kiristoos jecha maqaa Kiristoosiidhaan yeroo isaan itti dhufanidha milikkinni. Milikkinni dhufaatii gooftaa inni lammaffaa milikkiti dhufaatii gooftaa inni lammaffaa utuu gooftaan hin dhufin fuula dura namoonni hedduun yookaan immoo namoonni ani Kiristoos ani masihiidha jedhanii dhufan. Wantoota hedduun isinitti agarsiisa. Aariifadhee waan dubbadhu akkasii qabattanii barbaada bakka jirtan jiraattanii. Inni lammaffaan sabni sabatti mootummaanis mootummaatti ka'a. Sabni sabatti mootummaatti ka'a. Sabni sabatti mootummaatti ka'a gaafa jedhamu biyyuma keenya Itoophiyaa keessatti ilaaluu dandeenya. Al takka Oromoo Amaara, al takka Amaaraa Oromoo, al takka Amaaraa Tigree, al takka Dabuub Oromoo, al takka immoo Sumaalee Oromoo kallattii garaagaraatiin sabni saba irratti, mootummaa irratti, ollaan irratti, obboleessa irratti, waldaa irratti yeroo isheen itti duulaa jirtudha. Kun milikkitoota nuti keessa jirrudha. Kanaaf isaan kanatu ka'a. Inni sadaffaan beelaaf golfaatu lafatti bu'a. Beelaaf golfaa yookaan dhukkuba hamaa jechuudha. Golfaa kana kan fayyadameef dur gara Westii kanatti dhukkuba baay'ee cimaa dhukkuba nama fixu dhukkuba namatti daddarbu golfaadha jedhu. Kun golfaadha jedhu. Golfaaf fixe jedhu. Tasiboof fixe jedhu. Golfaaf fixe jedhu. Kanaaf maaltu baay'ata? Beelaaf golfaatu lafatti bu'a. Milikkita hedduutu jira. Sagalee waaqayyoo irratti kan caafamee jiru. Hawaannisni lafatti bu'a. Hawaannisni ba'u kun midhaan fixa. Biyyi Itoophiyaa barana akkaataa isheen itti raafamte. Lafa hedduu midhaan hedduu inni balleesse waan nuyi waliin beeknudha. Sabni keessa jiraattan beektu. Sabni lafa keessa irra inni buufate beektu. Kun milikkita. Beelaaf golfaatu lafatti bu'a. Inni arfaffaan bakka garaagaraatti sochii lafaatu argama. Earthquake kan jedhu. Sochii lafaa. Lafatu socho'a. Lafa gadi bu'a. Ni socho'a. Lafatu liqimfama. Lafatu lafa liqimsa jechuudha. Inni kunis ta'aa jira. Biyya fagootti waan haasofnu hin qabnu. Waan waa'ee biyya Awurooppaa, waa'ee biyya Ameerikaa, waa'ee biyya adda addaa isinitti hin qabu. Biyyuma keenya keessatti lafti socho'aa jira. Milikkitoonni kunis ta'anii jiru. Inni shanaffaan kiristaanonni hin garagalfamu yookaan kiristaanonni duuba deebi'amu. Dabarsanii wal kennu. Kiristaana dabarsee wal kennu. Kiristaana baay'eetu duuba deebi'a. Homaan jedhu. Maan rakkoo qaba.
Yoo akkas goone maal ta'a? Gooftaanoo kanaan miti kan inni akkas jedhe. Gooftaanoo kanaan miti kan inni akkas jedhe. Ayyaana yookaan girees kan jedhu keessa dhokannee waan hamaa gaafa goone dhufaatii gooftaatti daganne keessa jirra. Ayyaana kan jedhu jala dhokannee gaaddidduu ayyaanaa jala dhokannee yeroo nuti itti hammeenya goonu Waaqayyo irratti goolii qaabnu, Waaqayyo irratti dubbii qaabnu. Sagalee Waaqayyo akkas jedha, sittan hima obboleessa koo, sittan hima obboleetti koo, sittan hima abbaa koo, sittan hima haadha koo, sittan hima inni baratte inni hin baratin bakka jirtu jiraattee sagalee kana kan dhaggeeffadhu Waaqayyo irratti hin ka'in. Akkas jedhanii Iyyaasuuf Kaalebii gaafa biyya sana dhaaluudhaaf deemaa jirani, gaafa warri nama 10 dhufanii hamilee namootaa gaafa buusan hin dhumna gaafa jedhan biyyichatti galuu hin dandeenyu, biyyichatti galuu hin dandeenyu, inni Museen jedhe soba, inni Waaqayyo nu abdachiise soba, dubbiin sun sirrii miti gaafa jedhan Iyyaasuuf Kaaleb akkas jedhan, isin Waaqayyo irratti hin ka'inaa malee biyyicha hin dhaalla. Har'as sittan hima. Waaqayyo irratti hin ka'in garaa keetiin, Waaqayyo irratti hin ka'in sammuu keetiin, Waaqayyo irratti hin ka'in beekumsa keetti hirkattee, Waaqayyo irratti hin ka'in saayintistii waan taateef, Waaqayyo irratti hin ka'in waan baay'ee baratteef, Waaqayyo irratti hin ka'in poolitikanyaa waan taateef, Waaqayyo irratti hin ka'in waan seenaa qorattee barteef. Hin ka'in Waaqayyo irratti, deebii gara Waaqayyootti. Beekumsa jedhee ogeessonni hedduun beekumsa jedhamee abboorshinii geggeessuun cubbuudha. Beekumsa jedhamee lubbuu dhalachuudhaaf jedhe gadameessa keessaa maashiniin ciranii maqasiin ciranii baasuun cubbuudha. Waaqayyoon jaallatu dhiiga dhangala'u kanaaf Waaqayyo hin falma, hin dubbata Waaqayyo, inaara Waaqayyo, hin bambana Waaqayyo nutti, nyaara nutti guura Waaqayyo lafa keenyatti, biyya keenyatti. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni baay'een ammas waan dubbadhu tokko namoonni baay'een akkas jedhu Waaqayyo kakateera lammaffaa biyya lafaan balleessu, kan inni kakate immoo bara Noohii keessa kakate Waaqayyo bishaaniin hin balleessu. Sirriidha, bishaaniin hin balleessu, waan barbaade fidee hin balleessa garuu Waaqayyo yoo barbaade leenca lagaa yaasee addunyaa kana xaxaraguu danda'a Waaqayyo, hin godhuuf malee. Yoo barbaade beela buusee fixuu danda'a Waaqayyo, hin godhuuf malee. Garraamiidha kaa'inni maal godhe Waaqayyo nu obaase malee, maal godhe Waaqayyo lafaa nu kaase malee, maal godhe Waaqayyo qullaa keenya nutti uwwise malee. Waaqayyo irratti maaliif kaana? Dhufaatii isaa maaliif hin yaadannu? Dhufaatii isaa maaliif hin abdannu? Dhufaatii isaa maaliif hin eeggannu? Dhufaatii isaatti maaliif amannee cimnee jabaannee maaliif Waaqayyoon hin kadhannu? Inni jaaffaan warri amantiin hin jabaanne yookaan warri amantiin qabne, warri gooftaatti namanne sa'aatii sanatti jiraachuu danda'u. Hin baay'atu, nama gooftaatti namannetu baay'ata. Amma yoo ilaaltan namoonni baay'een, dhaloonni baay'een, dargaggoonni keenya kan baratan kan jennu lakkii ani amantiin qabu siin jedha gaafati gaafattu. Amantiin garuu Yesuusi. Yesuusiin hin qabdu taanaan ati du'aadha. Awwaala kee bal'aadha malee ati duuteetta. Awwaala keessa deemaa jirta ati. Amantiin qabdu taanaan ati du'aadha. Amantiin qabu jechuun waldaan qabu jechuu miti. Amantiin qabu jechuun Yesuusiin of keessaa qabu jechuudha. Amantiin qabu jechuun ani mana amantaa akkasii miti jechuu miti. Sagadeen naqu jechuu miti. Amantiin qabu jechuun ani Yesuusiin hin qabu jechuudha. Yesuusiin hin qabdu taanaan immoo jireenya hin qabdu. Yesuus jireenya, Yesuus karaadha, Yesuus dhugaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti olaaltan ani karaadha, ani dhugaadha, ani jireenya jedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Inni torbaffaan raajonni sobaaf barsiisonni sobaa hin dhufu. Milikkita kun. Raajota sobaaf barsiisota sobaatu dhufa. Akka warra filatanii dorgomsiisaniitti, filatanii wal dorgomsiisuudhaan akka wal barsiisan, filatanii wal dorgomsiisuudhaan abaluun naa wayya na barsiisuudhaaf, abaluun naa wayya natti lallabuudhaaf, abaluun naa wayya kan na tajaajiluudhaaf, abaluun naa wayya na raajuudhaaf, abaluun naa wayya na faarfachuudhaaf. Sagalee Waaqayyoo akkasuma milikkiti inni torbaffaan raajonni sobduu barsiisonni sobduun akka ka'an, akka dhufan, namoonni baay'een waan garaa isaanitti tolu warra isaanitti dubbatan akka filatan, warri kaan raajii duwwaa akka barbaadan, warri kaan barsiisa duwwaa akka barbaadan, warri kaan itti lallabamu duwwaa akka barbaadan, warri kaan immoo faarfannaa duwwaa akka barbaadan, warri kaan kadhachaa ooluu duwwaa akka barbaadan. No, akkas miti. Warreen an amma dubbadhe hundumti isaanii qixa madaalawaa ta'een yoo kennaman qaamni namaa guutuu ta'a. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Inni 8ffaan sababii hammeenyi lafatti baay'atuuf jaalalli nama hedduu hin qabbanaa.
milikkita kun jaalalli nama hedduu hin qabbana. I love you baay'achuu danda'a. I love you jechi jedhu wordiin kun baay'achuu danda'a. Garuu I love you jechuuf jaalala dhugaa jaallachuun, jaalala laphee irraa kee jaallachuun, jaalala kiristaanummaa jaallachuun tokko miti. Nama jaallachuun gatii nama kaffalchiisa. Sababni isaa Kiristoos Yesuus sababii nu jaallateef gatii kaffaleera. Kiristoos Yesuus nu jaallatee gatii baaseera. Kiristoos Yesuus nu jaallatee gatii kaffaleera. Gatii akkamii? Dafqa dhiigaa xururfateera. Yesuus Kiristoos lubbuu isaa kaffaleera. Ati barattee, digirii barattee, diploomaa barattee, maastersii barattee, PhD kee barattee, piroofeesarii taatee, dooktireetii kee barattee, dookterii taatee, kallattii garaagaraan gaafa sertifikeetii, gaafa digirii keetii, gaafa kallattii garaagaraa sadarkaa garaagaraa hundumaa gaafa baratte, dhuma irratti gaafa eebbifamtu ati. Gaafa hojii kee xumurte sana, gaafa barumsa kee xumurte sana, ati kanatti mataatti kaawwatte carqii bareedaa, gonfoo bareedaa mataatti kaawwattee, gaa'onii bareedaa uffatteeti eebbifamuudhaaf abaaboo qabattee dhiyaatte. Yesuus garuu hojii isaa biyya lafaa kana gaafa xumure, anaaf siin gaafa du'arraa fure, anaaf sitti karaa gaafa lallabe, anaaf sitti gaafa dhugaa lallabe, anaaf siin dhufee gaafa lafaa kaase, dhukkubsattoota hedduu gaafa fayyise, goophoo hedduu gaafa qajeelche, namoota jaaman baay'ee isaanii gaafa ija isaanii bane, namoota dandeettii hin qabne, namoota hiyyeeyyii gaafa lafaa kaase, namoota fira hin qabneef gaafa fira ta'e, ilmaan abbaan irra hin jirre gaafa qabee lafaa kaase. Yesuus hojii kana xumuree dhumarratti gonfoo qoraattii mataatti kaawwate. Anaaf siif gatii kaffale Yesuus. Jaalala gatii nama kaffalchiisudha. Jaalalli jaalala afaanii qofa miti, jaalala gatii nama kaffalchiisudha. Jaalalli ammas yaana hiriyoonni fakkeenyaaf hiriyoonni dhiiraa yookaan hiriyoonni shamarranii wal duukaa jiraatan iddoo tokko tokkotti baay'ee wal jaallannaa jedhu. Baay'ee wal jaallannaa jedhu, wal malee jiraachuu hin dandeenyu jedhu. Garuu kaaffee wayii deemanii yookaan reestooraantii wayii deemanii lallaafaa wayii fayyadamanii shayee buna fayyadamanii yookaan nyaatanii dhuganii dhumarratti garuu maa inni gatii waliin kaffalan. Dubbii tokkotu jira. Waliin bashannannaa dhuunfaatti kaffalanna jedhan jechuudha. Garuu ati gatii naaf kaffalu inni kun waan simpliidha, waan nama dubbadde waan salphaadha. Inni kun waan salphaadha. Gatii kaffalu jechuun birriitu isheef naaf kaffaltu miti. Jaalala naaf qabduuf gadi buutee isatti na wajjiniin gadi buuteedha. Gaafa nabe sana jaallatte, gaafa argadhee sana jaallatte. Jaalala bu'aa irratti hundoofne. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanaaf jaalalatu qabbanaa. Jaalalli waldaa keessaan qabbanaa, ollaadhaan qabbanaa, abbaa manaa fi haadha manaa gidduudhaan qabbanaa, hiriyyaa gidduudhaan qabbanaa, haadhoo waliin dhalatan gidduu jaalalli hin badan qabbanaa. Keessa jirra gaa. We love you baay'eedha. Wardiin isaa lakkoofsa hin qabu. Garuu hin jiru. Arrabni isaa sin jaalladhaedha. Harki isaa dugdarra taa'u tokko immoo cuuphee baata. Sin jaalladha sin jedha. Cuuphee baata garuu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kabajamu. Kanaaf jaalalatu qabbanaa. Waldaan jaallattu. Amantoonni amantootan jaallatan. Lallabaan wangeelaan jaallatu. Paasteriin jaallatu. Raajiin jaallatu. Dhaggeeffadhaa isin. Kun milikkitoota nurratti ta'aa jira. Ittiin morminu. Har'a sa'aatii kanaa jalqabnee ittiin morminu. Sa'aatii dubbii kana dubbattu jalqabiti ittiin mormi. Jaalalchuu jechuun waan ati na jaallatteefan si jaalladha miti. Jaalalli kennaadha malee liqii miti jaalalli. Jaalalli kennaadha malee liqii miti. Jaalalan kennu malee liqii miti kennanii naa deebisi jedhanii waan namaa laatan miti. Na jaallachuu waan qabduufan si jaalladha miti. Si jaallachuu waan hin qabuufan si jaalladha malee. Irraan deebi'a. Na jaallachuu waan qabduufan si jaalladha utuu hin taane si jaallachuu waan hin qabuufan si jaalladha. Jaallachuun dirqama koo waan ta'eef. Jaallachuun galma koo waan ta'eef. Jaallachuun hojii koo waan ta'eef. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Inni salgaffaan wangeelli mootummaa Waaqayyoo akka nama hundumaaf dhugaa ba'iinsa ta'utti lallabama. Wangeelli mootummaa Waaqayyoo nama hundumaaf biyya hundumaa ga'ee lallabama. Kanarratti wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 14 irra kan jiru nan dubbisa. Akkana jedhee dubbata sagaleen Waaqayyoo 24 lakkoofsa 14 akkana jedhee dubbata. Saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun
guutummaa biyya lafaatti hin lallabama. Kana booddees dhumni hin dhufa jedhe. Irran deebi'a. Saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti hin lallabama. Wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti hin lallabama. Akka maal ta'uuf? Saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf. Saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf. Eenyutu? Wangeelumti kun akka dhugaa ba'uuf. Eenyutu? Sagaleemti kun akka dhugaatti ba'uuf. Saba hundumaatti akka dhugaatti ba'uuf. Maal ta'e? Sitti dubbadheera. Si wajjin haasa'eera. Yeroo sii kenneera. Kottu siin jedheera. Ati garuu dhufuu didde jedhee akka inni dhugaa sitti ba'utti jechuudha. Dhufuu didde. Yeroo laachuu didde akka inni siin jedhutti jechuudha. Akka inni dhugaa ba'utti lallabama. Hin gowwoominaa. Waan nuyi irra dhageenya kun dhugaa nutti ba'a.